waa'ee Excel irratti qabxii barattootaa akkamitti akka hojjechuu dandeenyu fi haala salphaa ta'een akkamitti akka hojjechuu dandeenyu. Yeroo baay'ee kan beekamu barsiisaan qabxii barattootaa kan inni hojjetu waa'ee kaalkuleeteriidhaan, saayintifik kaalkuleeteriidhaan, waa'ee immoo moobaalii isaatiin walitti hidha'eeti kan inni yeroo baay'ee hojjetu kan arginu. Garuu Excelidhaan gaafa hojjennu haala salphaatti yeroo keenyatti fayyadamna, humna keenya illee fixu. Kana waan ta'eef Excelitti kompiitarratti fayyadamnee Excelidhaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha haala salphaa ta'een. Kanas immoo akkamitti akka hojjechuu dandeenyu tokko tokkoon steep isaa isinitti agarsiisa. Kan nuti hojjennu yeroo baay'ee hidha'ama. Akkamitti akka hidha'uu qabnu Excel irratti qabxii barataas ta'e wanta lakkoofsi ta'e akkamitti haala salphaa ta'een akkamitti akka hidha'uu dandeenyu. Inni lammaffaan immoo averejii jiddu galeessa qabxii barataan argate. Fakkeenyaaf barataan tokko yoo gosa barnootaa baay'ee kan baratu yoo ta'e, fakkeenyaaf maatsii, fiiziksii, keemistirii, baayoloojii, afaan oromoo, ingiliffaa fi amaariffaa kan baratu yoo ta'e, averejii isaa akkamitti hojjechuu akka dandeenyu haala salphaa ta'een Excelidhaan ni hojjenna jechuudha. Daqiiqa 2 otoo hin ta'in daqiiqa 2 otoo hin guutin keessatti averejii barataan kun qabxii waliigalaa irraa argate argachuu dandeenya nutti agarsiisuu danda'a jechuudha Excelin kun. Kanaaf Excelin kun yeroo keenya nuuf qusachuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan sadarkaa barataan tokko argate. Fakkeenyaaf gosa barnootaa tokko keessatti barataa 10 yookaan 100 yoo qabaanne ta'e, barattoota kana keessaa tokkoffaa isa kamtu baay'ee barataan kan jedhu haala salphaa ta'een nuuf hojjechuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan immoo qabxii qaban gireedii yookaan gara qubeetti sirna gireeditti jijjiiruudhaaf nu gargaara. Kun yeroo baay'ee barsiisota kolleejjii fi yuunivarsiitii adda addaa keessa jiraniif kan baay'ee gargaarudha. Gara elementarii fi iskuulitti illee baay'ee kan beekamu nan fakkaatu. Kana waan ta'eef qabxii barataa haala kamiin hojjechuu dandeenya kan jedhu sirriitti steep isaa isinitti agarsiisuuf tooraan aduu qabu'a. Inni kan biraa immoo kan baay'ee namatti tolu, barattoonni ICT barachaa jiranii, teeknooloojii barachaa jiranii level 2 irratti qabxiin isaan fudhatan keessaa, qormaan isaan fudhatan keessaa tokko waa'ee Exceliti. Kana waan ta'eef waa'ee Excel irratti kan isaan fudhatan tokko waa'ee peroolii mindaa hojjetootaa hojjechuu irratti fi waa'ee barattootaa irratti qabxii isaanii hojjechuu irratti ni dhufa jechuudha. Gireedii isaanii irratti wal qabsiise. Kana waan ta'eef tooraan waan isinitti agarsiisuuf viidiyoo kana tokko tokkoon yoo duukaa buutanii hanga dhumaatti ilaaltanii wanta isin gargaaru tokko argattu jedhee waan yaadeef qopheessuudhaaf fedhiin keessa kootti uumameera. Kanaaf isin gargaara waan ta'eef hordofaa. Kanaaf amma tokko tokkoon ilaalutti adeemu. Kanaaf jalqabumarraa kaanee akkamitti Excelii kana kompiitara keenyarraa argachuu dandeenya kan jedhu wal duukaa ilaalla. Kan nama irratti hojjechaa jiru laaptooppii waan ta'eef laaptooppii irratti yeroo baay'ee mul'achuu dhiisuu danda'a toora tokko irratti. Deesktoop irratti ni fayyadamna yoo kan ta'u ta'e immoo haala salphaadhaan argachuu dandeenya jechuudha. Kanas immoo akkamitti arganna gaafa dhannee start click goonu appilikeeshinoonni kompiitarra jiranii naannoo kanatti argamu jechuudha. Naannoo kanarratti waan argamaniif amma fakkeenyaaf as keessatti Microsoft Office kan jedhu jira kan kiyya kanarratti laaptooppii waan ta'eef jechuudha. Gaafan kana click godhu Microsoft Office kan ta'an hundumtuu as keessatti argamu. Kanaaf asirratti isinitti argama waan ta'eef Microsoft Excel 2010 jechuudha kun waan isaa. Kana waan ta'eef as keessatti gaafan kana click godhu naaf banaa jechuudha. Haala salphaa ta'een naaf bana. Kan biraa karaa kanaan banuu dandeenya. Inni kan biraan immoo yoo fagoon deemnu jennee asirratti search kan jedhu kompiitara kamirratti waan jiruuf achirratti Excel jennee barreessina. Excel gaafa inni barreessinu asirratti nuuf fideera jechuudha. Nuuf fida kompiitara kamirratti kun laaptooppii isiniin jedheera. Desktop irratti ni fida. Excel jennee barreessina. Excel gaafa jennee barreessinu nuuf fida jechuudha. Kana waan ta'eef achirratti click goonee argachuu dandeenya. Gaafa click goonee argannee barreessuu jalqabna jechuudha.
barreessuu jalqabna. Kana maksimaayisii godhanna. Excelicha gaafa bannee asitti lakkoofsa tokko irraa ka'uu qabna gaafa barreessinu maqaa barattoota barreessuudhaa fi mata duree isaa sirreeffannaa jechuudha. Akkuma waraqata irratti boca isaa gaafa baafannu toora sirreeffannu lakkoofsa naqannaa jechuudha. Kanaaf lakki jennee ka'uu dandeenya. Achirraan toora isaa irratti 1 2 3 4 wayiidammoo shiikaa 2 walitti qabnee lakkoofsa amma barbaanne gad harkifnaa jechuudha. Ishii kana qabanne ishii kana maawuzii keenya mirga irratti qabannee hanga lakkoofsa barbaannetti harkisuu dandeenya. Asirratti kan nama sitti agarsiisu amma 10 waan ta'eef nan gadhiisaa amma 10tti qaba. Kaza asirratti maqaa barataa jechuu dandeenya. Ogguu maqaa barataa inni barreessinu ishiin kun waan ol keessa seentuuf jalaa bunna tibunneet maqaa barataa enna. Kanaaf as gubbaarratti immoo gosa barnootaa isaa barreessina jechuudha. Kana akkamitti akka Excelitti fayyadamuu qabnu fi Excelin kun maal hojjechuu akka danda'u kan jedhu guyyaa biraa isin agarsiisuu nan danda'a. Har'aaf garuu akkamitti qabxii barataa hojjanna kan jedhuuf Excelin qopheessee waan jiruuf garasitti deemna. Maaliif asirratti akkamitti akka Excelii bannee ittiin hojjechuu jalqabnu qofaadha kan hin tuquu barbaade waan ta'eef. Kanaaf gara barataa kan hin qopheesse waan jiruuf barumsa kanaaf jedhee kan hin qopheesse waan jiruuf isa bannee gara gireedii keenya yookiin qabxii hojjechuutti deemna jechuudha. Tole qabxii barataa yookiin fi maqaa barataa haala kanaan erga qindeeffannee booda asitti maqaa isaa erga barreessine maqaa isaa hanga 10 barataa 10 waan qabnuuf hanga lakkoofsa 10tti naqanna. Sanammoo maqaa barataa tokkoon ni keewwanna raangadeessa toora sana. Qabxiin yookiin gosti barnootaa nuti barsiifnu fakkeenyaaf herreega yoo ta'e maasii yoo kan barsiifnu ta'e qabxiin nuti barataadhaaf kenninu yookiin kan barataa ittiin qorru meebii beekuu dhiisuu danda'a malee teest yookaan kwiizii yookiin immoo kontireensmentii kan jedhamu jira gara yuunivarsiitii yoo ilaaltanii. Kanaaf 10 irraa yeroo tokko kan kenninu roostara mataa keenyaa qabaachuu dandeenya. Kan iskiriiptuudhaas ta'e kan kompiitaraan barreessan irratti amma fakkeenyaaf toleeraa galatee kanaan qabxii 10 irraa 10 argate jechuudha. Tokkoffaa irratti qormaata tokkoffaa irratti. Inni taan immoo gammachuu guddataan immoo 4 argate 10 keessa. Isa kana Excelii banne sana irratti yeroo hunda hojjechuu nu barbaachisu. Yeroo hunda Excelii qopheessuu nu barbaachisu. Yeroo guyyaa jalqabaa gaafa kilaasii gallee teest jalqabaa gaafa kennine yookiin akkuma kilaasii jalqabne maqaa barataa keenya maqaa barataa barsiifnu sana foormii kana qopheeffanna. Qabxii isaa akkamitti akka keenya hunda isaa arreenjii godhannee lafa keewwannaa jechuudha. Gaafa qabxii tokkoffaa yookiin fi gaafa teestii tokkoffaa kennuu fi barataa hunda fuulduratti dhannee qabxii isaan argatanii hin nannaaf jechuudha. Tufaa galataadhaaf amma 10 kun hundumaan nannaa. Gaafa teestii lammataa kenninus akkasumatti nannaa. Gaafa teestii lammaffaa kenninus akkasumatti nannaa. Gaafa teestii arfaffaa nannus akkasumatti nanna jechuudha. Maaliif qormaanni keenya 40 irraa kan kenninuuf yoo ta'e haala kanaan 10s ta'e 5s ta'e 30s ta'e isin qabxiisaa jiruu dandeessu ni rakkoo hin qabu. Kanaaf hanga 40tti barataan tokko qabxii meeqa argate kan jedhu ida'uusaa kaa'uu danda'u qabna jechuudha. Kana harkaan hojjechuun nurraan eegama. Gaafuma jalqaba kilaasii gallee barnoota barataa keenyaa beekne Excelii bannee kan dura bane sanatti Excelii bannee maqaa barataa keenyaa haala kanaan arreenjii godhannee lafa keewwanna. Gaafa jalqaba dhannee teestii tokkoffaa kenninuu fi qabxii isaa dhonnee asirratti nanna. Kun maaliif nu gargaara? Tokkoffaa ragaa barataa seeraan akka qabannu. Lammaffaa irratti immoo barataan yoo qabxii isaa na jalaa gabbu'e jedhu ragaa guutuu qaama barbaachisuuf kennuudhaaf nuufillee amanamummaa keenya yookiin hojii keenya irratti haala gaariidhaan akka baanu nu gargaara jechuudha. Gaafa fakkeenyaaf hojiin irratti baay'ataa kan deemu yoo ta'e qabxii barataa ganaa achi funaanna roostarra achi keenya achi kaayyachuurra kompiitara keessatti fakkeenyaaf yoo laaptooppii fayyii qabaanne baay'ee salphata nuuf salphata. Kana waan ta'eef gaafa qormaata qorree qabxii barataa teestii haa ta'u itti deebifnee qabxii sana barataan laalee jedhee nuti qabxii sana yeroo sanatti guutanna. Tokkoffaa teestii lamaffaas akkasuma toombolchiin teestii lamaffaas akkasuma
arfaffaas akkasuma yoo hanga afuritti kan kennu ta'edha. Sadii soo ta'e hanga sadiitti kennuu danda'a. Yoo kudhanis ta'e amma kudhanitti teebilii akkanaa qopheeffannaa jechuudha. Kanaaf barataan kuni 40 qabxii meeqa argate kan jedhu ida'utti deemna. Kaayyoon kun inni guddaan kan asirratti hubachiisuu barbaade haala salphaa ta'een akkamitti qabxii barataa ida'uu dandeenya kan jedhu. Akkasiif gireedii isaa sadarkaa isaa akkamittiin kaa'uu dandeenya yeroo keenya balleessin kan jedhu isin hubachiisuuf waan ta'eef ilaaluudhaaf itti adeemnu na hordofaa. Kanaaf egaa 40 barataan tokko meeqa argate kan jiru karaa lamaan hojjechuu dandeenya. Tokko asirratti finnee ishee akkana deemtu kana kan sarii jedhamti ishee deemtu kana asirra keenyee achiin ikwaalii tunneeti kana kilikii goona ida'uu waan keenyarraa kiiboordii keenyarraa ida'uu isa lammaffaa ida'uu isa sadaffaa ida'uu isa arfaffaa dhumeera. Afur miti achiin booda inter jennaan. Inter yookaan maawuziidhaan yookaan siif yoo laaptooppii akka kiyyaa kan ta'e yookaan laaptooppii fayyadamu ta'e yookaan maawuziidhaan yookaan kiiboordii fayyadamuu waan dandeenyuuf kan deeskitooppii garuu yeroo baay'ee maawuziidhaan kan fayyadamu. Kanaaf amma furiitti kilikii godheera waan ta'eef inter hin jedhaan. Argitanii? Akkuma jalqaba hidha'etti akkuma kilik jedheen yeroo salphaa keessatti naaf fideera jechuudha. Kanaaf barataan kun amma 40 38 fideera jechuudha. 38 fideera. Maybe kan isa caalu jiraachuu danda'a. Inni kan biraa immoo inni gosa tokko yoo ta'u inni kan biraa immoo isa kanan balleessina isa kan biraa sitti agarsiisuudhaaf inni kan bilaana haala kamiin argachuu dandeenya. Asirratti kan sarii keenyatti akkan argina. Keenyatti as amma hitti deemneet as deemnee autosam kan jettu jirti. Autosam kan jettu kuni walitti naaf hida'ee jechuudha. Walitti tootaalii hidhama kanaa sarara Excel isa lammaffaa isa taanu irratti naaf kenni jechuudha. Kanaaf gaafa dhanne isa kilik goonu 38 nu kenna jechuudha. Isa dura wajjin tokkuma jechuudha qabxiinsa. Haala salphaa ta'een yoo kasiif immoo karaa biraatiin ofii keenyaaf barreessuu dandeenya jechuudha. Karaa sadeen hojjechuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf isa kan biraa kan warra kaanii akkamaatti hojjechuu nu barbaachisu. Tokko hojjannaan kan warra kaanii akkamaatti deemnee akkasiif isa kana fakkeenyaaf isa kana hojjechuudhaaf akkamaatti deemee isa kana da'uu achiin inter akkas nan barbaachisu. Akkas gochuun nan barbaachisu. Akkasiif tooftaa isa lammaffaatti akkas godhee as dhufee autosam kan jettu kana kilik godhee akkasitti argachuun nan barbaachisu. Isa tokkoffaa argannaan hunda isaa naaf fida jechuudha. Kana advantagein Excelin namaaf qabu yeroo fi kan qusatan kan hin jedheef akkasiif ida'ama dogoggoraallee akka nuumni nu gargaara. Yeroo baay'ee dogoggorri qabxii da'uu irratti ni uumama. Sun immoo deemee maal godhaa barataa irratti garaagarummaa uumu. Deemee barataan sun gaafa qabxii isaa seeraan da'ee gara keenya dhufu inni nutti daaniif inni ni da'u kan wal caalu yoo taate walitti nama buusa jechuudha. Fakkeenyaaf barataa tokkoffaarra ba'uu qabutu lammaffaa yookaan sadaffaarra ba'a jechuudha. Garuu Excelii kanaan gaafa hojjannu shakkii tokko malee qabxii barataa nuti itti nanne qabxii barataa asirratti barreessine nuuf kenna jechuudha. Kanaaf baay'ee kwaalitii akkasii fi waan barataa keenyarree eeguudhaaf qulqullina hojii nuti hojjennu illee baay'ee nu gargaara waan ta'eef. Kanaaf kan warra kaan hojjechuudhaaf ida'uun kuni gaafa ishiin asirra dhufte gara gadii irratti gaafa isiin dhufte double click goona. Maawuzii keenya irratti akkasiif immoo deeskitooppii irratti hojjennu irratti double click gaafa goonu hunda isaa nuuf naqeera jechuudha. Kun tooftaa isa tokko isa kana balleessine ammas asumarra dhumneetii asirratti qabnee maawuzii keenya gara argame taateen qabnee gad harkifnaa jechuudha. Gaafa gad harkifnee amma dhumaatti gad dhiibnu nuuf kenna jechuudha qabxicha. Kanaaf kana fakkeenyaaf barataa 1000 kan qabnu yoo ta'e asirratti haala salphaadhaan kilik goonee kan barataa 1000 nuuf gadhiisa jechuudha. Kana hundammoo kaalkuleetariidhaan yookaan tokko hojjechuun akkam akka yeroo fixu ilaala. Kanaaf haala salphaadhaan hojjetaa jechuudha.
finneerra 40 barataan hundumtuu qabxii isaa bareera. Amma gara qabxii 60 deemna. Kana jechuun yeroo baay'ee faayinaaliidha. Already qabxii barataan 60 fidu in keenya itti galchina. Excel keenya irratti finnee galchina. Sanaan booda 40 fi 60 walitti daa'uun dirqaman ta'ure. Kanaaf barataan tokko 100 amman fide. Qabxii amman fide isa jedhuuf immoo walitti daala jechuudha. Isa immoo da'uudhaaf akkuma asilaan jedhe al dhumneetii as kilikii goonet isa 40 ida'uu isa 60 lama qofa jechuudha. Kanaaf intar jennaani 94 fide barataan kun tokkoffaa kun 94 fideera. Akka isa duraa asii kaanee diraagiin goonu jechuudha. Maaliif sababni isaa amma kan nuti ida'uu barbaanne 40 fi 60 waan ta'eefi akka isa duraatti sila asii kaanee hangasitti 40 argachuudhaaf kan hunda isaa idaane jechuudha. Amma garuu 40 daane arganneerra kan 60 amma haaraa dhufe 100 immoo argachuudhaaf isa kanaa fi isa kana walitti da'uu qabna jechuudha. Kanaaf 100 barataan kuni toleeraa galataa kan jedhamu kuni 100 meeqa fide 94 fideera jechuudha. Fakkeenyaaf malee ta'uu dhiisuu danda'a ta'uus danda'a. Kan warra kaanii akkamitti argan akka asirratti agarsiisetti ishii kana ida'uun kun mallattoo ida'uun kun waan dhufteef double click goone jechuudha. Asumarraa double click nuu dhufeera jechuudha. 100 kan barataa asirratti barataa 10 qofa xiqqoodha. Barataa 100 illee yoo ta'e haala salphaa ta'e yeroo tokkicha nuuf gadi dhiisa jechuudha. Baay'ee namatti tola kun yeroo ofitti fayyadamuudhaaf finneerra ida'uu isaa finne kamitti ida'amu ida'uun akkamitti Excel irratti akka hojjetamuu qabu haala gabaabduu taateen hubanneerra jechuudha. Haala gabaabduu taateen amma immoo barataa isa kamtuu tokkoffaa ba'a. Fakkeenyaaf asitti kun barattoota 10 waan ta'aniif akkatti lakkaa'ee ilaalee qabxii isa olaanaa ta'e tokkoffaa isa kana jechuu danda'a. Garuu barataa 1000 yookaan 100 yoo ta'e akkamitti sadarkaa isaa kaa'uu danda'a? Tokkoffaa isa kamtu ba'e, lammaffaa isa kamtu ba'e kan jedhuuf immoo itti deemnee mee waliin haa ilaallu. Tole sadarkaa barataa hojjechuudhaaf amma immoo sadarkaa barataa kana gaafa hojjennu ammas akkuma jalqaba jedhee ikwaalii barreessina. Ikwaalii barreessinee asitti raankii barreessuu dandeenya yoo barbaanne raankii jennee cuftuu banannaa. Cuftuu banneet lakkoofsa ishii kana xunna. Ida'ama keenya yeroo baay'ee ida'ama irratti hojjetama waan ta'eef raankiin ida'ama irratti waan hojjetamuuf raankii keenya keessa lakkoofsa tokkoffaarra barataa tokkoffaarra jiru kilikii goona. Achi komaa kenninee ammas deebifnee lakkoofsa deebifnee maal goona asirraa gad harkifna jechuudha. Gaafa gad harkifnee ni cufna jechuudha biraaketti keenya. Goonee maal jennaa ammas tokko arganneerra yoo kana intar jennee barataan kuni raankii tokkoffaarra akka jiru nutti hima. Garuu akka isaan kaaniitoo waa biraa ittiin godhii yoo gad harkifnee deebiin keenya sirriin dhufu waan ta'eef hiniina jechuudha. Ishii kana dhufnee asirratti shiiftii qabneet doolarii barreessinaa. Ammas ayi ishiin jirtu ishiin kun lakkoofsa osoo hin taane ayiidha. Ayi waanicha isa kana mul'isa jechuudha. Ayi sana gidduu yookaan qubee sana gidduu ammas doolarii barreessina shiiftii qabne as darbinees tuqaa 2 darbinee ammasii doolarii ammas qubetti achi ceene qubee doolarii. Kana jechuun hiineerra jechuudha. Raankii isa tokko wal lurkaan dhiitu jechuudha. Seeraan qabxii barataan nuuf kenna jechuudha. Kanaaf intar jennaa. Kana booda garuu akka duraatti diraag gochuu diraag ishii kana gad harkisu yookaanis asumarratti dabal kilikii fideera jechuudha. Kanaaf amma sadarkaan barataa haala kanaan jira jechuudha. Kun waan dogoggora qabaa yookaas dogoggoree wanti jedhu baay'ee waan nu cinquun qabu jechuudha. Garuu inni guddaan foormulaa isaa haala sirriin galchuurraa kan hafe baay'ee kan nu cinqine ta'uudha. Haala salphaatti qabxii barataa sadarkaa isaa eenyutu tokkoffaa bahe kan jedhu barattoota keenya keessaa barattoota fakkeenya barsiisaa herreegaa yoo ta'e barattootaan 10 qabu keessaa tokkoffaa eenyu bahe kun amma salphaan ta'e fiduu dandeenya. Barattoota 10 waan ta'e fakkeenyaaf waan kenneef tu barattoota 1000 ta'e qabxii barataa amma kanaa
shakkamarraa fi qabxii faayinaalii walitti da'ee dhibbarraa ammas walitti da'ee sadarkaa isaa argachuun immoo mataa bowwoo namatti kaasa jechuudha. Kam dur hin qabnellee namatti fiduu danda'a. Garuu haala kanaan yoo hojjenne haala salphaa ta'een hojii qulqullina qabuu fi qabxii barataan qabu seeraan peeroolii barataa peeroolii qopheessinu sanarratti argachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Sadarkaa barataa hojjechuudhaaf immoo duraan dursinee waan tokko beekuu qabna. Innis maanni gireediin kunii qabxii murtaawaa qaba. Barataa qabxii hammam fidetu A keessa gara barataa qabxii hammam fidetu A pilaasii B maayinasii A maayinasii B C maayinasii D F barataa qabxii kana keessaa barataa isa kamtu D keessa gala F keessa galuu danda'a isa jedhu. Fakkeenyaaf gara yuunivarsiitiitti yoo ilaaltanii yuunivarsiitiin qabxiin barataa tokko kan inni A galuu qabu kanaa ol kan inni A pilaasii galuu qabu kanaa ol jedhee kan lafa kaa'ee qaba. Isa qabaachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf barumsa kan akkasiniif ta'u irratti kan hin qopheessinitti agarsiisa jechuudha. Kana ilaalleerra asirratti lafa jira jechuudha. Fakkeenyaaf qabxiin kun jiraachuu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf barataa tokkoof gireedii isaa hojjechuudhaaf qabxiin kun yookaan ulaagaan kun jiraachuu qaba. Ulaagaan kun jiraachuu qaba. Gara yuunivarsiitiitti kun koomaniidha, beekamaadha. Barataan tokko barataa isa kamtuu A keessa D argatuu qaba kan jedhuuf saabjektii tokko irratti herreega hojjechaa irra herreega kana irratti kan jedhu lafa kaa'amee jira jechuudha. Kana waan ta'eef fakkeenyaaf yoo yuunivarsiitii keessa hojjedhu ta'e yookaas immoo gireediin kan inni hojjedhu kan hin ta'e qabxiiwwan kun kan lafa kaa'ame kan jiru yoo kan jiraatu ta'e akkamitti qabxii barataa sana isa hojjenne sana isa kana sirriitti hojjenne kana akkamittiin gireedii isaa hojjedha jechuudhaaf qabxii kan eddan beekee qabxiiwwan kan eddan beekee akkamittiin A plus A minus B plus B C plus C D plus or D fi F akkamitti hojjechuu kan danda'a kan jedhuuf deebiinsaa karmaan gadiitti kuna hordofa. Kuna kan hojjechuudhaaf akkuma sila jedhe equalii yeroo baay'ee Excel keessatti koomaniidha. If jenneet biraaketii banna. If jennee biraaketii banneet iddoo qabxiin jalqabaa jiru irratti kilikii goona. If qabxiin kun jechuudha. Qabxiin kun greater than or equal to 95 yoo ta'e koomaa yoo ta'e jechuudha. Koomaa A plus koomaa cuftuu banne biraaketii banne A plus itti cufna jechuudha. Koomaa jennee akkasitti itti fufna. Kana koppii godhanna. Maaliif kaayyoon nuti Excel hojjennuuf hojii keenya salphisuu waan ta'eef kan hunda isaa koppii goona. Adeemsa tokko waan ta'eef koppii gooneet kan biraatti fufna. Koppii isa godhanne kana paste gooneet asitti kan jijjiirru maanni kanaafi qubee jijjiirra jechuudha. Asitti ammasii 95 jedhamee 95 isa jedhu kana meeqa ta'a amma 95 akka qabxii keenya isa kana irratti sirratti 90 ol yoo ta'e A normaalii ta'a jechuudha. Kanaafuu 90 ol yoo ta'e pilaasiishiin kun hin baddi. Ammas maal goona koppii waan godhannee qabnuuf paste jennaan. Ammas immoo dhannee ilaallanna. Ammas ni ilaalla. A minus kan ta'u 80 olii. A minus kan ta'u 80 ol barataan 80 ol qabu A minus dhaan hin jedheera. Kanaaf kun fakkeenya malee akkas ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf asirratti A barataan 80 ol qabxii qabu maanni gireediinsa A minus. Ammas asitti paste jennaa. Ammas ilaallanna meeqa akkatti akkan dogoggorree fi tokkicha dogoggorraan sirrii waan hin dhumneef
inni dhufaa qabxii barataa sirriin keenya jechuudha. Kanaaf 75 ol qabxii kan qabu maal qaba jechuudha? B plus B da'uu qaba jechuudha. Kanaaf 75 ol kan qabu maal qaba? B qubee ishee kana jira B plus qaba jechuudha. Kapitaalii taatee yeroo baay'ee plus ammas paste godhanneet ilaallannaa 70 ol kan qabu maal B normaalii argataadha. Akkasiira qabxiin kun ittiin nu kennaa jiru irratti 70 ol kan ta'e maanni B. Ammas paste godhannaa ammas deemnee biyyan irraan ammas asinnee koppii godhannaa paste godhannaa qabna waan ta'eef ammas deemneetii kan B hojjannee irraa galchifannee irraa 70 ol kan qabu B argata. Kan biraa immoo 70 fi 70 ol 65 oliif 60 kan qabu immoo C plus jechaa jira. Kanaafuu paste godhannee irraa waan ta'eefi 65 fi 65 ol kan qabu C maal argateedha? C plus. Ammas paste godhannaa. Paste kan nuti godhannuuf yeroo keenyatti fayyadamuun malee barreessuu dandeenya. Qabxii keenya ilaallannaa 60 ol kan qabu C normaalii argachuu qaba jedha. Kanaafuu asitti 60 jenneeti ishii kana C normaalii jenna. Ammas maal jenna? Paste godhannaa. Itti deemnee ilaallet 50 ol kan qabu maal ta'a? D plus qaba jechuudha. 50 ol kan qabu 50 ol kan ta'e D plus D plus argata jedha. Ammas paste godhannaa. Paste godhannee kaanet ilaallanna qabxii keenya akka dogoggorre jechuudha. Kana yeroo baay'ee too arti koppii isaa qabachuu jennee dansaadha. Anas irratti hojjechaa yeroo waan ta'eef akkasii galuuf 40 ol kan qabu 40 fi 40 ol kan qabu D'dha. Qabxii D argataa jedha. 40 fi 40 ol kan qabu gireedii D jedhamu argataa. Inni dhuma paste gaafa goonu asirratti dhannee gaafa laallu F argataa jechuudha. Inni dhuma F kan barataan argatu qabxii 40 gadi equaliin qabu. Qabxii 40 gadi kan qabu F argachuu qaba. Waan jedhu facanyisee qabxiin kun ittiin kennamaa jiru kana jijjiirree saayinishii jijjiirreetti asitti maal jennaa? F shi'ee jettu kana irratti F goonet ishii kanan balleessinaa. Amma cuftuuwwan jiran deebifneetti cufna. Gaafa cuftuuwwan cufnu dhumarratti mallattoon cuftuun gurraachi yoo dhufe malee dogoggora cuftu dogoggora fide jechuudha. Lakkaawwachuu danda'u qabna. Tokko ishii tokkoffaarra akka cufe argitanii 2 3 4 qayyii 5 6 7 8 9 10 dhumarra gurraacha tunu dhufe. Ishiin gurraacha dhumarra jirtu kun ishii jalqabaa kan agarsiifti. Dammaa jenna enter. Okay, waan asitti dogoggorreera qabxiin keenya. Asitti maal ta'uu qaba? 40 gadi jennee koomanii kennuu danda'u. Asitti dogoggorre kanaaf nu dida. Dhumnee enter. Well, ariifi ta'eera. Qabxii E qaba jechuudha barataan kun. Qabxii E. Kanaafuu akkuma duraan jennee kan nama tokko hojjanne taanaani kan nama hundaa akkasitti hojjechuun nu barbaachisu. Kan nama hundaa akkasitti gashuun nu barbaachisu. Maaliif? Tokkuma waan ta'eef isa kana double clickii asirratti double clickii yookaasiif immoo draagii goona kana nuuf fideera jechuudha. Kana check gochuu raafilii check gochuu danda'u qabna. Fakkeenyaaf barataan kuni
A normaalii argate qabxiin isaa 94. A pilaasii kan argachuu qabu kan nuun jedhe asirratti A pilaasii kan argachuu qabu 95 hool waan ta'eef. Kanaaf barataan A argate kuni 94 waan ta'eef A normaalii argate sirriidha jechuudha. Isa lammaffaas cheekii goonaa maaliif formulaan keenya kan dogoggorreef. 66 kan qabu C pilaasii jedhe. Isti dandee gaafa laallu 66 jechuun naannoo kam jechuudha kanaa ol 65 ol kan ta'e hanga dhaqee 70tti C pilaasidha jedha jechaa jira kun. Kana jechuun C pilaasii kana jechuun 65 dabalatee amma dhaqee 70tti kan jiru amma dhaqee 69tti kan jiru maal argata jedha C pilaasii. Kanaaf barataan kuni qabxiin isaa 66 waan ta'eef sirriidha jechuudha. Maal argata C pilaasii. Okay, deemnee D haa ilaallu. D meeqatu D argata jedha. Isti 44dha. D normaaliin 40 ol. 40 dabalatee 40 ol hanga dhaqee 49tti kan jiru D normaalii argata jedha. Sirriidha jechuudha. Kan nuti galchine sirriidha. Kanaafuu achi deemuun barbaachisu. F qofa laallee cumna. F kan argate kuni qabxii 30 qaba. Akka seera qabxii kennuu sanarratti 40 gadi kan argate hundumtuu qabxii 40 gadi kan jiru barataan kun hundumtuu F argachuu qaba jedhee lafa kaa'eera. Kanaaf Excel irratti gaafa nuti hojjennu barataan kun 40 qabxiin kun 40 gadi waan ta'eef F argateera. Kanaafuu sirriidha waan ta'eef kana walumaa galatti qabxii barataa akkamitti akka hojjennu kan isiniif hime waan ta'eef adeemsa isaa tokko tokkoon waan isitti agarsiiseef barumsa irraa argattu jedhee yaada. Kanaaf warri COC barattanii yookaan COC 2 qoramuudhaaf jirtanii gireediiwwan akkanaa fidu. Gireediiwwan akkanaa waan fidanii fi qabxii waliigala isaa hidha'iitii gireedii barataa kennu jechuu danda'u jechuudha. Akka lakkoofsa kanaatti akka qabxii kanaatti barattoonni amma kanaa qabxiin ittiin isaan gireedii isaanii hojjetan yoo akkana ta'e barattoota kanaa fi qabxii isaanii gireedii isaanii hojjedhu kan jedhu dhufuu danda'a. Dhufees waan beekamuuf jechuudha. Kanaaf foormulaa kanaa gaafa barannu gaafa kilaasitti barsiisan nu barsiisu level 2 irratti gaafa barannu qabxii barataa akkamitti akka hojjennu nu barsiiseera waan ta'eef foormulaa sanaa sirriitti qabachuu danda'u qaba. Foormulaa qabxii lakkoofsa manaa kan jedhu rakkoo qabu kennama irratti hundaa'a. Waan nu kenname hojjenna waan ta'eef inni guddaan garuu foormulatti ishii kana shaskeetti nadhe kana ishii kana akkamitti akka barreessuu qabnu beekuu danda'u qabna. Greater zaanii fi less zaanii isaa equalii isaa yookaan qoodduu isaa sirriitti qabachuu. Amma keenyaaf itoon asirratti ishii kana balleesse deebichi sirrii dhufachuudha. Equaliin ishiin kun waan baddeeti qoodduu ishiin kun bannaan qabxichi dhufuu hin danda'u sirrii dhufuu hin danda'u. Kana waan ta'eef haala kanaan hojjetamu waan ta'eef hubannoo sirrii hubannoo tokko argattaniirtu jedhee waan yaaduuf kanumaa hin xumuraa. Viidiyoo biraa kan wal fakkaatu amma wal agarrutti yookaas amma gadhiisutti keessattuu waa'ee qabxii barataa amma gosa barumsaa tokko qofa irratti hojjanne. Fakkeenyaaf barsiisaan tokko gosa barumsaa tokkitti kan hojjetu ta'e barataa sanaaf gireedii hojjechuu waan qabuuf haala kanaan akka hojjechuu danda'u haala salphaa yeroo isaatti akka fayyadamee fi tokko immoo hojii qulqullina qabu akka hojjetuudhaaf yookaan immoo kan biraammoo kan sirriitti isiniif ibsuu barbaadu viidiyoo ittaanu keessatti kan sirriitti yeroo barbaadu kama fakkeenyaaf kan kana qofa hojjenne barataan tokko qabxii herreegaa qofa gireedii maalii akka argate herree garuu barataan tokko gosa barumsaa baay'ee barata waan ta'eef gosa barumsaa baay'ee waan baratuuf isa immoo akkamitti gireedii isaa tootaalii isaa averejii isaa sadarkaa isaa gireedii isaa hojjechuu dandeenya kan jedhu immoo viidiyoo ittaanutti waan hin qabadhe isiniif dhiyaadhuuf. Ciao.